السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كقاليوان المنرمو كم جرت نجا كيسني فيادا أنا نجيان كبا الحمد لله. وبلين كيا هربا وانت لفيف ربي قالت قال شوفي مالي فين قالت قال شاف فيا قوتو كبا الحمد لله. فيديو تكون ترجع هريون نكيا همزة في كدير فيديو كنرتي وبليسي كينيا ميلا هنكابو وسو ميلا هنكابني من تانجرو لفرش الركودان وان تنجراتو khadhatee maatii isaa ittiin jiraachisaa jira. Nuti fayyaa guutuu qabna alhamdulillah. Carraan isa mudate kun osoo nu mudate maaltu nutti dhagahama? Dhugaa viidiyoo isaa kana yeroo argu akka gartee ni'imaa rabbiitiif galata galchuu na taasise. Bakka isaa kana bu'aa iflaala. Dhugaa waan hedduu nama gaddisiisu waan onnee nama cabsu. Alhamdulillah fayyaa guutuu qabna, miila qabna, harka qabna. ربي فيا قوتونو كنّه إسن الله ربي قرته نما كيسن الله إسن الله هندوكب سنة وبليسي كينيا كنا أما وانت نقافتو فيديو يساورون دقي فدو ilmaan oromoo waan biraa isinirraan barbaadu wiilcheerii gartee ittiin bobbahee galu naaf bitaa jechaa jira. Ani gaa isinitti dheeressu viidiyoo waraabanii erganii waan jiraniif obboleeyyan kiyya kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Viidiyoo daawwadhaa. Viidiyoo erga daawwatan booda laayik sheer godhaa. Namoonni hedduun akka arkee viidiyoo kana daawwatee isa gargaaru taasisan isiniin jira. Warroonni gartee peejii qabdan feesbuuka qabdan viidiyoo kana akka gartee fuutanii achirratti maxxanfattan isiniif fayyameen jira facaasa. Kanumaan isinitti dheeressuun barbaadu viidiyoo waraabamee jira waan ta'eef viidiyoo marraa hubatta waan jira. Asmattiin isinirraa gabaabsa kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ilmaan oromoo addunyaa gubbaa jirtan ashama harka fuuneen oromoon hundi keessanuu arraan tana rakkoo ajaa'ibaa tokko osuma karra deemnu arkine rakkoo san gama keessanitti dabarsuuf deemna as kan irra maxxansuu deemnu YouTube channel Obsaa Tekno jechuudha. Hordoftoota YouTube channel Obsaa Tekno hundi keessanuu jechuudha. Kun ergaan kun isiniif isin chibooda fuutanii waan haasa'u deemnu kana sheeris gootanii akka hojii jijjiirtan abdii qabna. Obboleessi keenya kun osuma hararra deemnu miilan qabu akkanatti harkaan deema isin agarsiisna maca dhumarraa akkaataa inni itti deemu rakkoo isaa san nu dhagayamtee nutuma qalbuma teenya nu rifachiistee jennaanuma waan kana yooniif akkana waraabnee namni khayrii dalagatu hin dhabamu namni hedduu akhiraa jaalatu hin dhabamu kanaafu namni sun rahmata isaaf godhu hin ooluu raahan jenne khayyaan raahan kee isa kana viidiyoo kana YouTube Obsaa Tekno irra maxxansuudhaafi akkasitti haasofsiisaa jirra jechuudha. Rakkoo isaanii argitanii miilan qabu harka fi miila afuriin deemaa jechuudha. Isa haatee harka daasa haatee akkasitti deemaa jechuudha. Kanaafuu rakkoon isaa tun akka furamtu barbaanna. Haalli jiruu isaanii akkana kun mana isaaniiti agarsiisi. Okay, kun mana isaanii takka argitan kun mana firaati. Asii keessummaan gizee dhufte isaanis asumaas bulan achiin bakka nyaatatti godhatan faadha jechuudha. Asuma jidduutti manuma tokkichaa kana akkana carqee hidhataniituma achi duuba wayii godhatanii asuma jiraatanii jechuudha. Ijoolleen lamaan tuni ta'isaati. Mee waan inni jedhus afaan isarraa dhagayaadha. Hordoftoonni YouTube channel Obsaa Tekno waan jettan isintu beekaa waan godhuu dandeessan isintu beekaa nuti isinumaaf dhiyeessuudha. Mee atis dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya arraga obboleeyyan kiyya kun wanni narraa rifatanii ni gargaarraa kootu karaa dandeemu hundaanuu si kana ni gargaara jaanii na dura karaa bu'aniif tokkoffaa miilaan hin qabne lammaffaa abbaa maatiiti sadaffaadha harka qalleeyyiidha hirkattummaadhaan hin jiraadha mataa maatiilee kana kunoo hirkattummaadhaan hawaasa keenya bal'aa kana keessa kunoo mataa maatiilee lamaan kana haadha mana kiyyaatti wajjin kunoo hawaasa keenya kana keessaa gargaarama itti ilaarraas giin afraniin deemu waan hin dadhabeef ummanni oromoodhaa obboleeyyan kiyya qarshii takka yoo darban wiilcharii takka matoora jamtiisiinsan matoora siyyunaa bitan xiqqoo humna namaarraa jaartiillee yeroo malee alabbaatii bineensaa fi alabbaatii suudhaan
Ani illee amma halkan idaallee yoo isin kaniifamu taate isinitti illee dheeressu Obboleeyyan kiyya. Rabbumaa qaba fi miila na dhoorke kana fuuldura keessan daabina wayi waachise. Diin halkan idaa keellaarraa qarshii dhibba takka dhibba lama na gargaaraa jiran Obboleeyyan kiyya warri shiftii hunda dalagu haa galatoomanii ni jiranii isaan saniifis jazaan isaanii jannata haa ta'u isiniif illee fuuldura keessan arraas rabbii jira waan dandeettii teessanii na gargaaruudhaaf carraan keessan bal'aadha. Haaliin isin bira haa dhaabbatu jazaan keessan jannata. Mee Obboleeysi keenya Abdalla. Akkasuma hordoftoota keenya tunis ilmu mucayyoon tasaati mucaan ilmi dhiiraa kun akka isaati tun haadha warra isaati. Haati warra isaatis deddeemtee dalaguu hin dandeessu ismaatu deddeemee waa itti fida sanumaan jijjiiratanii ammoo tana keessa akka gizee deemee waa nama harka waan fudhate dafee galu akka Oromoon naa gootuuf hin barbaadaa itti akka gizeen deemee deemu hara mana isaa as gizee jirtu ni yaaddu itti isaa deeme jechuudha gizee roobaatis gizee dukkanaatis waa hedduu dhibee hedduu jira jechuudha rakkoo sandaa'u baatirii faa fudhattee halkan afaan deemtee barbaadde jechuudha bakka inni taa'us wayi beeyti magaaluma keessa karra deddeemtee ilaalti jechuudha rakkoo san hundarraahu yonis wilchar takka Oromoon waliigaltee bitteefi sun hundinuu nu hafti gargaarsa akka kaanettu hawaasa jijjiirachaatuma waan nyaannus argatu jirra kanaafuu isaan kun wanni isaan fedhan Oromoo isinirraa wilchara takka qofa jechuudha hordoftoota YouTube channel Obsaa Teknoo waan kana fardeessitanii sheer gootanii isinis warri daawwatu kun akka isa kana gargaartan abdii qabna irra guddaa wanni haasawwan hin jiru raawwan kanuma ni argitan waan argitan gaa nuti maal jennee isinitti amma isinimaaf dhiyeessu malee akka gartii isinirraa illee mamaa hin taane kunoo yoo deemi jettanis deemee haala isin garsiisu rakkoon hin jiru rakkoon isaa kana haala jiru walumaaf hubannee karatti na deeggaruu barbaaddan bichaa gama keessan dhiyeeffachuudhaaf carraa waan hin qabuuf fuuldura keessan dhufu akkas wanni biraan jirtu mee deemi garsiisin hordoftoota keenya. Kun kopheessaati dhageessi bira geessi baraabee kun kopheessaa akkana akkaataa keessis kun hedduu jajjabaadha. Jajjaba jechuun halee isaa hunda dhukkubsa osoo kanaan deemu jechuudha wanni jajjabduun gizee irra deeman halee nama dhukkubsiti namni fayyaa qabu hanga dhukkubu Oromoo ni beeytan nama isin banii aadamiidha bineensaa miti namni hanga dadhabu ni beeytan jechuudha. Keessaafuu harka harkaa fi miilaan deemu afreeniin deemu hangam takka dadhabu naman tilmaamuun naman dhibuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kophee miila kana kaayyamtu fi miila kiyyaa kana walirra laala waan biraati. Egaa tanamaahu isin hubachuu qabdanii jechuudha. Haasawa diran. Jazaan keessan jannata keessa wallahi sanumaa warri waan kana yaadu. Haala kana hundaa sana yaaddan. Waan ati gargaaramu malee nuti guyyaa tokko iftiina kana nama baanaa isin waan akkasi Oromoo ta'ee akkana gabbee daasa kaatee deema akkana jechuun. Daasa tanaa kanaa yoo duraa cite bitachuun ni ulfaata. Jireenya amma Itoophiyaa kana. Namni kun akkana deemeeti magaalaa keessa dhaqee maatii isatti waan harkate fidaa jechuudha galgala akka gizee bobbahee gizeen karaa mana isaa deebi'u wilcharaan fedha waan biraatiin miti wilchara ittiin bobbahee riskii ittiin barbaaddatee maatii isa galu qofa fedha jechuun akkana deema kanaala wanni goonu hin jirtu waan addaa wanni nuti godhuu dandeenyu hin jirtu jechuudha nuti gama keenyaan ni gargaarra isinis gargaaraa isin hin jenna maqaa fattu ofirraa deebi'a. Bonaas amma biyyi teenya bona aduufaa keessa deemuudhaaf baay'ee itti ulfaata. Kunoo yeroo deemus akkana ammalaa ooluma tana ba'uunu baay'ee itti wanti ijaa. Manni illee mana kiraati kaisaati manni kunis kanaaf obboleewwan kiyya hordoftoonni Obsaa Teknoo obboleessi keenya wiilchar yookaan maali arabiyaa naa bitaa jaa wanni inni isinirraa barbaadu takkittuma tana dhimmi biraa takkan jiru haga dandeeysan akaawuntii asirra keenya kanaan gartee gargaaruu ni dandeeysan akaawuntii isiniif maxxansina lakkoofsaa fi akaawuntii waa hunda asirratti isinii maxxansina kanaaf mee wanni dhaammattu bakka ni jira.
obboleeyyan kiyya ka Oromoodha ka addunyaa irra jiranii bakka biyya keessa jiran har'a gartee kan na laalee fi kan na laalenis haa galatoomanii har'allee isinii fi rabbii tokkichaa nuuf jira galatoomaa nageessanitti haa ta'u. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu jiraadha.